herregaan barataa cimaa ta'u akkamisin adda mata duree baay'ee bareedaa ta'een walitti dhufneera. Barataan baay'een herrega dadhaba naaf hin galuu jedha. Tokko ammoo dubbisee sirriitti qophaa'ee yeroo qormaata qoramu ni dogoggora. Kanaafuu maasiin barnoota naaf hin taane jedhee abdii kan kutate barataan baay'een jira. Sirriidha. Maasiin barnoota baay'ee ulfaatu yeroo tokko kan nama rakkisu salphaa yoo ta'e iyyuu barnoota nama jalaa miliqu yookaan nama shawwadu wayiiti. Maasiin kan si barsiise kallattiin deebisee sin gaafatu seera wayii adoo si barsiise seerri kun maali siin hin jedhu akka barnoota biraatti. Barataan baay'een akkas jedha. Amma asirratti kan baradhu kan biraa yeroo qormaataa kan dhufu kan biraati jedha. Sirriidha. Maasiin akkas. Maarree maaltu barbaachisa? Garuu maasiin baay'ee barnoota barbaachisaadha. Keessattuu kutaa 12 qabxii gaarii fiddee yuunivarsiitii galuu kan barbaaddu yoo ta'e amma yoo haayiskuulii keessa jiraatte maasiin baay'ee barbaachisaadha. Bor immoo engineering, architecture, computer science, programming, accounting, economics, finance barnoota kanneen akkasii keessa kan galtu yoo ta'e ammoo yeroo kamiyyuu kan si waliin ta'u kan si wajjin gargar hin baanedha maasiin. Kanaafuu herrega irratti at least baay'ee cimaa smart ta'uu yoo dadhabdeeyyuu hanga sadarkaa wayiitti cimaa ta'uu qabda. Sadarkaa bareedaa irra jiraachuu qabda. Beekumsa bu'uuraa herregaa qabaachuu qabda. Gaaffiin guddaan akkamitti maasiin barataa cimaa ta'e kan jedhudha. Maasii hin jaaladhu, naaf hin galu, anaaf hin ta'u. Nama jettan hundaaf amma wanta isinitti mukana hanga xumuraatti dhageettanii yoo muummeessitan gaheen yookiin qabxiin maasii keessanii yeroo muraasa keessatti jijjiirama. Barataan tokko ammoo an bu'uura maasiituu hin qabu jedha. Cufaabe barataa bu'uura qabuuf wanta wayii gootee jijjiiruu dandeetta. An bu'uura hin qabu, maasiif hin ta'u. Abdii kutadheera. Adoo jetteetu akkam gootee bu'uura horachuu akka dandeessu akkamitti cimaa akka teetu sitti agarsiisa. Anaaf kan hojjate barataa baay'ee kan jijjiir qabxii olaanaa akka isaan fidan kan taasise baay'ee salphaa daandii ta'e isinitti himu. Isaanis 4 qofa. Isinirraa kan eegamu kan dhageettan gara hojiitti jijjiiruu qofa. Dhaga'anii callisuun hin danda'amu. Kan jalqabaa barnoota maasiitiin cimaa kan si taasisu kan si jijjiiru baay'ee barbaachisaa kan ta'e inni jalqabaa afaan maasii beekuu yookaan hubachuudha. Maal jechuudha jechuu dandeessu? Maasiin ammoo afaan ofii qaba jechuu dandeessu. Eeyyee barnoota hundi afaan ofii qaba. Egaa mee waa'ee afaanii dubbachuun dura gaaffii tokko sin gaafadha. Manni tokko yookaan ammoo gamoon tokko yoo ijaaramu maaltu isa barbaachisa? Bu'uurri isa barbaachisa. Hundeeffamni isa barbaachisa. Faawundeeshinii isa barbaachisa. Biyyoon gadi qotamee akka inni sirriitti bu'uura horatee dhaabbatuu fi maalidha bu'uurri isa barbaachisaa jechuudha. Yoo san hin taane gamoon sun yookaan ammoo manni sun salphuma kufuu danda'a jechuudha. Yoo bu'uurri isaa jabaan ta'e yookaan ammoo hundeeffamni isaa jabaan ta'e salphuma kufuu danda'a. Qaamota alaa wantoota jajjaba ta'an yookaan ammoo qilleensi garaagaraa yoo dhufu bukkeen namaanu yoo roobe wanti garaagaraa innaa dhufu maal ta'u ni kufaa jechuudha. Salphumatti sababni isaa maalidha? Faawundeeshinii yookaan ammoo hundeeffamni isaa jabaa miti waan ta'eef jechuudha. Yoo ammoo hundeeffama isaa jabeessinee ijaarre hundeeffamni isaa jabaa yoo ta'e maal ta'a? Hin kufuu jechuudha. Akka salphaatti hin kufu wanti fedhe dhufe hin kufu sababni isaa bu'uura jabaa qaba waan ta'eef. Atis maasii akka salphaatti yookaan ammoo atis maasiin ulfaataa yoo deemu haayiskuulii kutaa 11 kutaa 12 yuunivarsiitii yoo galtu yoo ulfaataa deemu ati maasii akka salphaatti hojjetiisaa fi bu'uurri si barbaachisaa jechuudha. Yoo san hin taane ammoo salphumatti maasiin kufuu dandeetta jechuudha. Yoo garuu bu'uura qabaatte maalidha? Situ maasii kuffisama maasiin sun kuffisu jechuudha. Ani hin danda'u an zeeroodha yoo jette ammoo hawaasitti mukan tokkoon isaa taasisuu qabdaa jechuudha. Addarraa jalqabdee afaan maasii hubachuu jechuun maalidha kan jedhurraa haa eegallu. Maasiin ammoo afaan ofii qaba jechuu dandeessu. Eeyyee siniin jedheera. Eeyyee sabjektiin hunda afaan ofii qaba. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma Ingiliffa fudhadhaa. Yoo Ingiliffa fudhattan sabjektii Ingiliffaa yeroo barsiisaan barsiisu kitaaba keessan bantanii yoo ilaaltan jechoota irra deddeebi'oo ta'an namni tokko Ingiliffa dubbachiisa jiraachuu salphuma kan hubattan jechoonni tokko jira. Fakkeenyaaf amma ani maqaa isaaniidha isin salphumatti hubachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf noun, pronoun, verb, adjective, adverb, subject,
object, condition, infinitive, article, tense, main clause, grammar, vocabulary kan jedhaman ni dhageettu miti. Fakkeenyaaf amma tensii jalatti past, future yookaan immoo presentiin jira. Warroottan sadiin kun jiranii past jalatti yeroo dhuftan simple past tense, past continuous, past perfect, continuous kan jedhaman jira. Presentii jalattis akkasuma simple present, present continuous, present perfect, continuous kan jedhaman jiran. Kana ammoo yeroo dhageessan ani Ingiliffa dubbachuu kiyya maalidha salphumatti hubattanii jechuudha. Ingiliffa dubbatisaa jirtaa jechuu dandeessu. Sababni isaa maalidha? Termoota kana beektan kaa afaan Ingiliffaa beektanii jechuudha. Sababni gabaabumatti dubbachuu isaa danda'in seera isaa beektanii jechuudha. Jechoonni kun Ingiliffa keessa qofatti akka argamu hubattanii jechuudha. Kun amma maalidha jechoonni kun yeroo baay'ee kan irra deddeebi'oo ta'anidha jechuudha. Aduu amma kitaaba keessan yookaan ammoo entrance examii kanaan dura babbaa'ee utuu bantanii ilaaltaniiti jechoonni amma maqaa isaaniitti kun tokkoon isaanii achi keessa jiru jechuudha. Hin dhabamanuu jechuudha. Ingiliffa keessaa hin dhabamanuu warroota nama nuti jenne kun. Akkuma sana ammoo fakkeenyaaf ammoo ta'u baay'ooloojii ta'eeti. Baay'ooloojiinis afaan ofii qaba. Maal jechuudha? Afaan ofii qaba. Isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf jechoota baay'ooloojii keessa qofa dhageettanii iddoo biraatti dhageenye namni tokko baay'ooloojii dubbachuusaa asuma teettanii kan hubattan jira jechuun fakkeenyaaf amma cell, tissue, organ, RNA, DNA, bacteria, fungus, protein, carbohydrate, fat, lipid yoo jedhama maaltu isin keessa dhufa namni tokko baay'ooloojii waa'ee baay'ooloojii dubbachuu jirta gaa jechuu dandeessu salphumatti. Sababni isaa maalidha? Termoota baay'ooloojii beektanii afaan baay'ooloojii wajjin walii galtanii jechuudha. Kanaafuu hiikaa isaanii waliin tokkoon isaanii seelii maalidha, tishuu maalidha, orgaanii maalidha, DNA maalidha, RNA maalidha, fungus maalidha kan jedhu tokkoon isaanii hiikaa isaanii waliin yoo beektan ammoo salphumatti wanti baay'ooloojii tokkoon isaanii isin jala kan darbu hin jiru salphumatti hubattanii jechuudha. Fakkeenyaaf gara keemistirii aduunuuf keemistiriin ammoo afaan ofii qaba. Afaan ofii qaba jedheera sabjektiin hundi. Fakkeenyaaf keemistirii keessa yeroo dhuftan jechoota adda biraatti hin dhageenye keemistirii keessa qofatti kan dhageettan jiru. Fakkeenyaaf atom, element, compound, hydrogen, oxygen, carbon dioxide, hydroxide, organic, inorganic chemistry wantoota akkasii jira miti baay'een bakka jecha chemistry keessa qofatti dhageettan. Kanaafuu maasiinis afaan ofii qabaa jechuudha. Afaan ofii qabaa jechuudha. Warroota nama isinitti hime kana termoota akka isaanii qabaa jechuudha maasiinis. Kanaafuu isa tokkoon isaanii hiikaa isaa maalidha? Garaagarummaan isaanii maalidha? Wal fakkaatiin isaanii maalidha kan jedhu tokkoon isaanii arraan jalqabdanii taasisuu jalqabdu jechuudha. Fakkeenyaaf linear, quadratic, expression, equation, inequality baay'een jiru miti kanneen akkasii yoo beektan salphumatti bu'uura maasii horattanii jechuudha. Fakkeenyaaf maasii keessatti x fi y maalidha yoo jedhamtan variabilidha jechuu dandeessu. Kanaafuu x'n independentidha, y'in dependent variabilidha jechuu dandeessu. Argitanii x fi y afaan maasiitiin hiikaa ofii mataa fi danda'e qaba. Fakkeenyaaf baay'ooloojii keessatti x fi y maalidha yoo jedhamtaniiti maal jettu x fi y'ni baay'ooloojii keessatti kiroomozoomota saala addaan baasanidha jechuu dandeessu. XX, XY jettanii jechuudha. Barnoota hundi afaan ofii qaba. Kana dhiisaati wanti hundi afaan ofii qabaachuusaa beekuu qabdu jechuudha. Kanaafuu yoo xiqqaate termoota amma akka isiniin jedhee kana termoota 200 yoo xiqqaate bakka termoota 200 yoo beektan maasiin salphumatti isinii galaa jechuudha. Kanaafuu hiikaa isaanii waliin adda addummaa isaanii waliin wal fakkaatina isaanii waliin beekuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf expressioniin, equationin, inequality'n yaadota wal fakkaatan garuu hiikaa garaagaraa qabu. Hiikaan isaanii garaagaraa xiqqoo. Fakkeenyaaf expressionii jechuun variabiloonni yookaan immoo variabiliin waliin yoo ta'u jechuudha. Saayinii is equals to jedhu yoo hin qabaanne jechuudha expression kan nuti jennu. Fakkeenyaaf 5x plus y yoo jenne maalidha? Expressionidha jechuudha. 5x plus y yoo jenne. Fakkeenyaaf adduma kanatti isuma expressionii ta'e kanama 5x plus y is equals to 3 adoo jedheeti is equals to ka jettu sun bichaan maal goote jechuudha. Expressionii kan ture gara equationitti fiddee jechuudha. Is equals to sayin jettu sun gara equationitti fiddee jechuudha. Fakkeenyaaf ammas 5x plus y jedhee greater than 3 utuu jedhe maal ta'e inequality ta'e jechuudha. Hangafa equationii expressionii ture jalqaba achi equationitti deebi achi maal ta'uuf inequality ta'e jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf 5x plus y greater than 3 jedhee miti less than utuu ta'e greater than
or equal to less than or equal to yeroo ta'e inequality dha jechuudha. Kanaafuu argitanii garaagarummaa isaanii waliin beekuu qabdu. Yoo gaafatamtan waa'ee maalii akka gaafatamtan ni beektanii jechuudha. Isiniif galaa jechuudha. Maasiin wanta kana hiikaaf garaagarummaa wantoota isaanii hunda waliin yoo addaan baastanii beektan. Kanaafuu sirriitti termoota 200 ol yoo danda'amaa ta'e akka kumaalee beeka achi garuu 200 beekuu qabdu jechuudha. Guyyaa guyyaan irra deebi'uu qabda. Kanaafuu sirriitti termoota beekuu qabdan. Fakkeenyaaf function maalidha? Rectangle maalidha? Matrix maalidha? Linear maalidha? Polynomial, quadratic, binomial, slope, power, logarithm, area, triangle, circle, parallelogram, rectangle, secant, polygon, volume, area, maal jechuudha isaan. Akkasumas immoo Pythagoras theorem maalidha? Trigonometric function maalidha isaan? Sine, cosine, tangent maalidha? Lakkoofsa isaanii waliin koosiin 0 meeqa, ka 30 meeqa, ka 45 meeqa, saayiniin isaa oo maaliin isaa tangent tokkoon isaanii beekuu qabdu jechuudha. Wantoota kanneen amma isiniin jedhe kana utuu amma entrance exam herregaa bantanii ilaaltaniiti jechoon amma isiniin jedhe kun gaafileen amma wantoota amma nu dubbanne kana keessaa gubanee dhumattu jechuudha. Isa qofa jechuun hin danda'ama jechuudha. Gabaabumatti as keessa jira jechuudha wanti hundinuu. Kanaafuu jalqaba afaan herregaa beekuurraa eegala. Termii isaa beekuurraa eegala. Gara isa lammataatti haceen. Inni lammataa maas cimaa kan si taasisu gola keessatti barsiisaa dhageeffachuudha yookaan immoo barsiisaa hordofuudha. Maal isinitti fakkaata? Maasiin seera wayii isinitti himee garuu qormaata irratti kan si gaafatu seerri sun maalidha jedhee jechaan sin gaafatu. Kan si gaafatu seerri sun akkamitti akka hojjetu, rakkoo lakkoofsaa akka furtu yookiin word problemii akka hiiktu taasisee si gaafata. Kanaafuu ati barsiisaa waa'ee seeraa yookiin waa'ee konseptii isaa yoo dubbatu sirriitti dhageeffachuu qabdaa jechuudha. Gaaffii wayii yoo inni hojjetu step by step gula deemtee hordofuu qabdaa jechuudha. Barsiisaa wanta siin galle yeroo inni gaafatu yookaan immoo yeroo inni dubbatu harka baasii gaafadhu. Harka baasii gaafadhu. Yookaan immoo yeroo barsiisaa gaafachuu sodaatte hiriyaa kee deemii gaafadhu. Barataa cimaadha jettee yaaddu deemii gaafadhu. Guluma keessatti jechuudha. Gula keessaa tummee achumatti gaafadhu. Yeroo baay'ee barsiisaan gaaffii hojjetee ka'ee hojii golaa ni kenna miti. Shaakal hojjedhu. Hojii golaa deemii ilaalchisiis. Eksii naa galu rakkoon qabu. Maaliif qormaataan dura eksii yoo gale rakkoon qabu. Hanga guyyaa qormaataatti ni fooyyessita. Maaliif dogongoruun dansaadha by the way. Yeroo dogongortu dogongorri kee eessa akka ta'e ni hubattaa jechuudha. Garuu boru yeroo qormaata seentu dogoggora san deebitee hin dogongortu. Qabxii gaarii fidda. Kanaafuu maal goota gola keessaa beekumsa baay'ee fudhattee ba'uu qabda. Argite ati ganama barumsa kee boorsaa kee fudhattee ganama mana barumsaa yoo deemtu yeroo kee umurii kee humna kee kennitee jirta. Kanaafuu amma of akka adamsitootaatti yookaan immoo akka adamsaatti of ilaaluu qabdaa jechuudha. Akka adamsaatti yeroo durii adamsitoonni nyaata ofii argachuu fi bosona keessa oolanii wanta wayii adamsanii dhufuu qabu. Yoo san hin taane nyaata argachuu hin danda'anu. Yeroo ammaa kana adamsuun dhimma bashannanaati. Yeroo durii garuu dhimma lubbuuti, dhimma jiraachuuti. Ati adoo yeroo durii adamsaa teetee bosona keessa ooltee wanta tokkoyyuu adoo hin qabin adoo galtee akkamitti of ilaalta gara maatii deebitee utuu galteeti. Akkamitti of ilaaltame? Fakkeenyaaf beelottee dheebottee maatiin kee beelotaas eeganii maatiin kee nyaata fidenuuf dhufaara jedhanii eeguu, ijoolleen kee akkas isi eegatanii nyaata nuuf fidee dhufaara abbaan siin jedhu yookaan immoo atis beeloftee dheebottee eegisa jirta maatiin kee akkasii maaltu sitti dhagaatamame? Kanaafuu atis beelalleen ofiifis duute maatii keellee nama si abdatullee ni jeessataa jechuudha. Kanaafuu amma mana barumsaa kan deemtu hanga deemtutti wanta baay'ee adamsitee dhuftuu fi jechuudha. Kanaafuu barsiisaarraa wanta baay'ee fudhachuu qabda. Kanaafuu gola keessa barsiisaa waan tokko barsiisu wanta baay'ee irraa guurachuu qabda jechuudha. Gola keessatti barsiisaa sirriitti hordofuun by the way faayidaa lama qaba. Inni tokkoffaa maalidha? Zeeroo irraa hin jalqabdu. Fakkeenyaaf manatti yoo dubbistu fakkeenyaaf qormaataaf yoo dubbistu okay barsiisaan akkas jedheera kun akkasitti hojjetamaa jetta. Sababni isaa golatti sirrii dubbisteetta jechuudha. Barsiisaa hordofteetta dhageetteetta jechuudha. Yoo hin dhaga'in garuu barumsicha akka haaraatti jalqabda. Kitaabichi waan dubbatu hubachuuf
sa'aatii dheeraa sitti fudhataa jechuudha. Yookaan immoo si dadhabsiisa. Kanaafuu barumsicha jibbitaa jechuudha. Kanaafuu qabxii gaarii hin fiddu. Barsiisaa yoo dhageette garuu manatti hojii salphaa siif ta'a fataa jetta. Inni lammataa faayidaan yookaan immoo hordofuu gara keessa barsiisaa hordofuu inni lammataa maalidha? Barsiisaa waliin connect gootaa jechuudha wanticha sana. Eessaa qormaatichi akka dhufu hubatta. Baay'inaan eessarra baay'ee barsiisaan dipenditi sirriitti diiplii deemni barsiisuu jiru eessa iddoon dedhafa beezii hanga xumuraatti nurraa hafne iddoo kam kan jedhu ni hubatta jechuudha salphumatti. Sababni isaa maalidha? Barsiisaa waliin connect gootee waan jirtuufi jechuudha. Isa gara sadaffaatti haace. Barnoota maasiitiin baay'ee bu'a qabeessa kan si taasisu inni sadaffaan guyyaa hunda daqiiqaa muraasa dubbisuudha. Maal seetan? Guyyaa kan baratte hojii golaa kan dogongortee fakkeenyota hunda halkan mana galtee akka hin irraanfanne deebitee hojjechuu qabda. Ganama kan baratte halkan irra deebi'uu qabda. Maaliif akkas godha yoo jettan kaayoo inni guddaan wanta dubbiste sammuu keessatti tursuudha. Long term memory keessa tursuudha. Saniin booda yeroo qormaanni ga'u wanta muraasa qofa dubbistee seenta. Akka haaraatti dhiphattu ganama kan baratte halkan deebitee shaakaltaa jechuudha. Akkam godhee dubbisa yoo jette jalqaba ganama wanta baratte yookaan immoo barsiisaan kan si barsiise ilaali gaafilee irra deebii hojjedhu hojii manaa yookaan immoo hojii golaas irra deebii hojjedhu eksii kan argatte irra deebii hojjedhu shaakali yoo sitti ulfaate kan barsiisaan hojjete kan barsiisaa hojjete daftara garagalchi ilaaliiti deebii hojjedhu. Akkasumas gaafilee intiraasii garaagaraa fuudhii mata dureewwan ati dubbiste waliin kan wal qabatu kan wal fakkaatu hojjedhu. Ilaa maasiin guyyaa guyyaan tattaaffii gootuuni maaster barnoota gootuudha. Kanaafuu guyyaa guyyaan gatii kaffali disipiliinii qabaadhuti guyyaa kan baratte halkan irra deebi'ii dubbisi sitti tolee toluu dhabe ni dubbista. Gaafilee baay'ee ni hojjetta. Achiin booda yeroo muraasa keessatti jijjiiramtee of argitaa jechuudha. Inni xumuraatiif inni afuraffaan baay'ee maasii keessatti baay'ee barbaachisaa kan ta'e gaafilee baay'ee hojjechuudha. Iddoon kun iddoo itti namni gargar ba'udha. Iddoon kun tokkoon namaa iddoo itti gargar ba'udha. Barataan maasii 100 keessaa 100 fiduu fi barataan baay'ee dubbisee qabxii isa jalaa gadi bu'u iddoo itti garaagarummaa fidu yookaan immoo iddoo itti gargar ba'u iddoo kanatti cimaa gadheerraa yookaan immoo dadhabaarraa kan adda isa taasisu isa kan herrega jechuun seera shamaddananii beekuu caalaa seerri sun appilikeeshinii qabu beekuudha. Karaa garaagaraatiin gaaffilee garaagaraa hojjechuudha. Wanti wayyoo siif galee gaaffilee baay'ee hojjechuun mataa kee keessatti akka hafu hambisuu qabda gaaffilee baay'ee hojjechuun jechuudha. Gaaffilee maasii hojjechuun faayidaa qaba? Eeyyee faayidaa qaba. Yeroo baay'ee akka dogongortu si taasisaa jechuudha. Maali yeroo baay'ee dogoggoruun faayidaa qaba? Yes, faayidaa qaba. Qormaataan dura gaaffilee baay'ee hojjeta teenaan yeroo baay'ee ni dogoggorta. Dogoggoruun kan si fayyadu ammoo dadhabbiin kee eessa akka ta'e of ilaaltaa jechuudha. Ati iddoo kamitti akka dogongortu hubatta. Barataan baay'een dogoggora xixiqqaa hojjeta. Fakkeenyaaf salphisuu irratti yookiin balleessuu irratti yookiin edoo of dhidhisuu irratti dogoggora. Argitee gaaffii baay'ee hojjechuun ammoo dogoggoroota akkasii akka sirreeffattu si gargaara. Yeroo qormaataa ammoo akka hin dogoggorre xiyyeeffannaan hojjetta. Wanta si dhibu kaan ammoo ni salphifattaa jechuudha. Gaaffilee hojjechuun faayidaa inni guddaan harka keessi hiikaa jechuudha. Akka salphaatti hojjettu si taasisa. Fakkeenyaaf akka nama dhuunfaatti atoo barataan lamaa wayii yookaan ammoo barataa lamaa fi barataan lamaa wayii jira jennuuti. Inni tokko sa'aatii 3 akka dubbisan barataa hundi lamaanuu taasifamanii barataan sadiinuu sa'aatii 3 dubbisuu caala. Fakkeenyaaf barataan tokko sa'aatii 3 hunda dubbisee haa jennuuti. Barataan tokko ammoo sa'aatii 1 dubbisee sa'aatii 3 kenname keessa sa'aatii 1 dubbisee sa'aatii 2 gaaffilee hojjeteetu. Barataa sa'aatii 3 dubbisa san caalaa barataan sa'aatii 1 dubbisee gaaffii sa'aatii 2 hojjeta kun isatu fudhatama qaba. Isatu qabxii guddaalee fiduu danda'a jedhee yaada.
Sababni isaa wanta of shaakalchiiseera karaa baay'een jechuudha. Fakkeenyaaf amma fakkeenya kana bal'isee isinitti haa himuuti. Fakkeenyaaf kitaabi wayii bishaan daakuu kitaabi jedhu jira jennuti. Kitaaba kana dubbistanii xumurtan ni beeka jettanii madhaattanii dubbachuu hin dandeessani. Sababni isaa kitaabicha keessa waan jiru akkaataa bishaan daakanu step by step dubbistanii fixxaniittani. Garuu bishaan keessa yeroo seentan daakuu hin dandeessan. Sababni isaa ni liqinfamtuu jechuudha. Sababni isaa practicing goone seentanii achi alaan laaltanii ala dubbistanii malee keessa seentanii akkami akkate hin hubanne ala qofaa ala wanni ilaalanii keessa seenanii wanni ilaala hundi tokko miti. Fakkeenyaaf kubbaa miilaa fudhadha. Kubbaa miilaa fans warroottan jedhaman afaan Ingiliffaatiin yookaan immoo biyya Amaaranya deeggaafii yemmuu ilaachuu yookaan immoo deeggartoota afaan Oromootiin kan jennu deeggartoonni ala ta'anii fakkeenyaaf warra achi keessatti taphatu san caalii maalidha? Akkaataa seera kaasii beekuu, wantoota garaagaraa beekuu, kwaasiin iddoon duwwaa eessa akka jiru beekuu, iddoo kamitti akka wanta hunda beeku miti warra achi keessa jiru san caalii namni beeku jira deeggartoota ta'e. Garuu keessa seenee taphachuu hin danda'u namni kun. Garuu sammuu isaatiin wanta hunda fixeera keessa seenii taphadhutu jetteeti danda'een taphatu. Sababni kun maalidha? Practicing goone ka keessa seenee hin shaakalle as alaan laalee jechuudha. Kanaafuu kwaasii beekta jechuun yookaan immoo kwaasii ilaalta jechuun taphachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu kitaaba dubbistee ta'u kan jechuun ammoo waan sana hojjechuu dandeessa jechuudha. Akkuma hangafa kitaaba bishaan daakuu jedhatu dubbistaniiti bishaan daakuu dandeessa jechuudha gabaabumatti. Bishaan daakuu dandeessa jechuudha. Keessa seentee ilaalle wanticha kitaaba bishaan daakuu jechuun jalqaba uffata kee baafattee akkana ta'e kan jedhu san dubbiste malee keessa seentee maal akka ta'etu ofii kee keessa keettee ilaalle ala qofaan fiilingii nama biraa wanta nama biraatti dhagaatamee achirra barreeffame san qofa ilaaltee jechuudha. Maasii dubbistee gaaffii muraasa hojjatta yookaan immoo hojjattee yookaan immoo maasiin barataa cimaadha ofiin jechuun dandeessu jechuudha. So kana dhugaan jiru gabaabumatti kanaafidha gaaffii baay'ee hojjechuu kan qabdan. Ala qofaan dubbisanii maasii danda'a jechuun dhugaa miti sobaa jechuudha. Maasii dubbistee gaaffii muraasa hojjattee nootii baachee herrega danda'a jechuun waan hin danda'amnedha herrega keessatti. So herrega keessatti gaaffiin baay'ee barbaachisaa of keessa keettee hojjattee danda'uu qabda hojjattee jechuudha gabaabumatti. So gaaffii baay'ee hojjechuu qabda. Harki keeti hiikachuu qaba. Seera isaa beekuu qabda. Akkasumas immoo sammuu keessatti hafuu qaba jechuudha. Kun dirqama wantati dubbista sun. Qormaata herregaa keessatti ammoo baay'ee dubbisuu adoo hin taane gaaffii baay'ee hojjechuun if shaakalchiisuun baay'ee barbaachisaadha. If shaakalchisuudha bakka. Gaaffii baay'ee yookaan ammoo baay'ee dubbisuu caala baay'ee gaaffii baay'ee hojjechuun filatamaadha. So sa'atii dheeraa barataa dubbisu irra gaaffii baay'ee barataa hojjetutu qabxii gaarii fida. Maaliif seetanii gaaffiidhaan of shaakalchiiseera. Yeroo qormaataaf seenu hirrifatu. Maaliif gaaffilee akka inni hojjete yookiin akka inni shaakaleetti dhufa waan ta'eef. So amma mucaan dubbise garuu mucaan dubbise of yoo hin shaakalchiisin gaaffiin dugdatti gala. Kan dubbise yookaan immoo kan dubbise isa kam yookaan immoo qormaaticha irratti wanti inni dubbise sun kallattiin hundi isaan dhufuu jechuudha. Sababni isaa gaaffiin of hin shaakalchiisne waan ta'eef. So yeroo baay'ee kan dubbise isa kana qormaati amma isa kana wanni marti gara itti badee kanaaf barataan baay'een dubbiseera naaf galeera nootii baaseera garuu dogoggoree dadhabe kan jedhani kanaaf jechuudha. Eeyyee maasiin muuxannoo guyyaa guyyaatiin maaster kan gootudha jechuudha. Akka iskiiliittidha jechuudha. Wanta guyyaa guyyaan hojjettudha malee sa'aatii muraasa hojjetteen waan si fooyya'u miti jechuudha. Guyyaa guyyaan irra deddeebiidhaan wanta taasiftudha jechuudha gabaabumatti maasiin.